madda odeeffannoo dinagdeen gargaara. Egaa Ashamaar Kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota madda walaabuu miidiyaa idil addunyaa bakka jirtanitti nageenyi kenna kan jaalalaa isin dhaqqabu isin jecha hangafoota dursuun oduu isin dhageessifna ani kan isin wajjin turuu falmataa roorrooti. Warraaqsa dinagdee Oromoo yaadaa jedhuun bu'uura godhachuun waggaa fuuldura kan hundaa'e waldaan aksiyoona geejjiba odaa baas keessatti rakkooleen garaagaraa jiraachuu isaa tajaajiltoonni ibsanii jiran. Sirni bilisiginnaa jalatti uummanni Oromoo dhimma ofii isaa murteeffachuu hayyama fiinxaaleeyyii alaallaa dhufanii gaafachuun eeyyama sirna kana agarsiisa jedhanii kutaaleen hawaasa Oromoo garaagaraadha. Murni bilisiginnaa maqaa Oromootiin hayyama gaafachuun yakka jechuudhaan irra deebi'uudhaanis kallattiilee adda addaatiin ergaalee isaanii kan dabarfatan hawaasa Oromoo idil addunyaatti. Gara oduu keenya babal'inaattiin isin deebisaa kan isin wajjin turu falmataa roorrooti. Warraaqsa dinagdee Oromoo waadaa jedhuun bu'uura godhachuun waggaa fuuldura kan hundaa'e waldaan aksiyoona geejjiba odaa baas keessatti rakkooleen garaagaraa mudachuun namoonni dhaabbaticha keessatti hojjetan har'aan tana OMN'if ergaalee isaanii kallattiidhaan dabarsanii jiran. Gabaasa oduu kanaatiif falmataa roorroo waan qopheeffate qabaa kallattiidhaan falmatattiin isin deebisa. Warraaqsa dinagdee Oromoo yaada jedhuun bu'uura godhachuun waggaa fuuldura kan hundaa'e waldaan aksiyoona geejjiba odaa baas keessatti rakkooleen garaagaraa isaan mudachuu namoonni dhaabbaticha keessa hojjetaa turan fi hojjetaa jiran OMN'if yaada isaanii dabarsanii jiran. Haaluma kanaan hooggantichi dhaabbaticha golgaa caasaa haaraa diriirsu jedhuun hojjettoota bu'uura irraa eegalanii dhaabbanni qacaramuun dhaabbaticha tajaajilaa turan hedduu seeraan ala hojiirra ari'aa jiraachuu kan ibsan hojjettoonni kaampaanichaa waldaa aksiyoona odaa baas keessatti argamanidha. Faayidaan namoota muraasaaf jecha shiira jabattu dhaabbata uummata kanaa kaayoon hundaa'ee fi irraa maqsuutu raawwatamaa jira jechuudhaan namoonni yaada isaanii dhaabbaticha keessaaf ergaa dabarfatanii jiran. Waggoota lamaan darbanitti hojjettoonni dhibbatti dhiyaatan seeraan ala hojii isaanii irraa ari'amuu fi ammas ari'amaa jiraachuu kan himan hojjettoonni aksiyoonicha adeemsi dhaabbata uummata kana kaayoon hundaa'eef irraa maqsuun ergama siyaasaa akkasumas faayidaa namoota muraasaaf oolchuuf deemamuun dhaabbachuu qaba jechuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiran. Warraaqsa dinagdee Oromoo yaada jedhuun bu'uura godhachuun waggaa fuuldura kan hundaa'e waldaan aksiyoona geejjiba odaa baas keessatti rakkooleen garaagaraa kan mudachaa jiruu fi ammas cimee kan itti fufe ta'uu isaa keessa beektonnii fi hojjettoonni dhaabbaa waldaa aksiyoona odaa baas nuuf ergaa isaanii dabarsanii jiran. Armaan dura maqaa Oromootiin bu'uureffamuudhaan kallattiilee adda addaatiin tajaajila hawaasummaa kan tajaajilaa jiru odaa baasarra immootu shiira adda addaa fayyadamuudhaan sabboontota qaqqaalii ta'an ala gochuun cimee itti fufe jechuudhaan keessa beektonni ergaalee isaanii nuuf dabarsanii jiran. Gabaasa qophaa'eef madda walaabuurraa falmataa roorroo. Sirni bilisiginnaa jalatti uummanni Oromoo dhimma ofii isaa murteeffachuun hayyamaa fiinxaaleeyyii halaalaa dhufanii gaafachuun eeyyamummaa sirna kana agarsiisa jedhan kutaaleen hawaasa Oromoo garaagaraa naannolee Oromiyaa. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa OMN'if yaada kennaniin faayidaan adda addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa argachuu maltu akkasumas handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo afaan hojii akka ta'u gaafatamaa turedha. Sirni bilisiginnaa awwaalamee ta'uun akkana nu mufachiise jira jechuudhaan jiraattonnis ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Qabsoo qeerroon keenyaa wareegama guddaa achi kafalaa turte keessaa tokko handhuura keenya kan taate magaalaa Finfinnee keessatti barannee barsiisuuf aadaa duudhaa keenya guddifachuudhaaf malee warroonni alaalaa dhufan hayyama gaafannee Finfinnee keessatti yookaan immoo barumsa barachuu dinagdee socho'uuf hayyama isaanirraa gaafachuu osoo hin taane hayyama kan kennuuf malee Oromoo saba guddaadha jechuudhaan hawaasni Oromoo kutaalee garaagaraa ergaalee isaanii kan dabarfatanidha. Sirna bilisiginnaa jalatti uummanni Oromoo dhimma ofii isaa murteeffachuun hayyama fiinxaaleeyyii alaalaa dhufanii gaafachuun eenyummaa sirna kana agarsiisa jedhan kutaaleen hawaasa Oromoo garaagaraa naannoo Oromiyaa irraa.
Aluma kanaan namoonni adda addaa ergaalee isaanii kallattiilee adda addaatiin gara marsaa odeeffannootiin wal harkaa fuudhanii dabarsaa jiran. Manneen barnootaa keessatti barachuun mirga malee yakkaa miti. Afaan ofii duudhaa ofii guddifachuun lafa Oromiyaa irratti yakkaa miti. Kana sirni kun immoo irratti hojjetu taanaan deebiin deebisu taanaan rakkooleen of duuba deebiin qabne biyya san mudachuu dandeetti. Afaan Oromoo afaan saba guddaa ta'uu irraanfachuu hin qaban jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Sirni bilchiginnaa lafoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee seeraan ala qabate seeraan qabeessa taasisuun gaafii daangaa bulchiinsa magaalattii uummanni gaafataa ture gara dabarsuutti gama dabarsuun gamatti. Amma immoo dhimmoota Oromoo waliin wal qabatan magaalattii irraa ittisaa akka jiru dubbatanii jiran. Uummanni Oromoo gaafiin magaalaa Finfinnee irratti kaasaa turee fi ifatti beekamaa akka ta'e eeranii waggoota afran darbe bilchiginnaan aangoo irra turte gaafiin deebii akka hin jirres ibsanii jiran. Keessaayyuu rakkoo dhimma qonnaan bultoota magaalaa Finfinnee yookaan naannoo Finfinneetiin wal qabateen damni seenaa armaan dura ijaarsa koondiimineetiin Oromoo irratti geggeeffamaa ture ragaa biraan barbaachisu kanaaf koyyee faccee ragaa murteessaadha jechuudhaan ergaalee isaanii hawaasni Oromoo kallattiilee adda addaatiin dabarfachaa jiru. Keessaayyuu har'an tanatti sirni bilchiginnaas ta'e murni biyya san keessatti aangoo harkaa qabu bu'aa sabaa dagachuudhaan bu'aa dhuunfaa jala deemuudhaan ummata guddaa gaanfa Afrikaa Oromoo saalfachiisanii jiranii Oromoo qaanfachiisanii jiran jechuudhaan ergaalee isaanii kan dabarfatanidha. Hawaasni Oromoo kutaalee adda addaa biyyoota garaagaraa irraa hiriira mormii sirna bilchiginnaa morman kallattiidhaan cimee itti fufee jira. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti rakkoon gara siyaasaatiin wal qabachuun lubbuun namoota nagaa darbuutiin wal qabate hawaasni Oromoo idil addunyaa miira keessa galuudhaan yeroo ammaa kanatti hiriira balaaleffannaa fi akkasumas sagalee voice for voiceless jechuudhaan hojjannii guddatti galanii jiran. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa seenaa guddaa qaban keessaayyuu wareegamuu aartiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabachuudhaan shamarree gameettii Toltuu Tufaatiin hoogganamu seenaalee gurguddaa dalaguun isaanii waan yaadatamudha. Yeroo sanitti xayyaarota lakkoofsaan 3 ol ta'an qilleensa Awustiraaliyaa irra balaliisuudhaan mormii isaanii kan dhageessaa turan hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa har'as akkuma argaa jirrutti hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Siidniin jiraatan guyyaa irraa gocha morma muraa Oromoo fi yakkoota suukaneessaa mormuudhaaf hiriira bayanii jiranii gabaasa kanaatiif falmachaa waan hin qopheeffate qaba. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Siidniin jiraatan guyyaa irraa gocha morma muruu Oromoo fi yakkoota suukaneessaa Oromoo irratti yeroo kanatti humnoota mootummaatiin bobbaaseen raawwatamaa jiru balaaleffatanii jiran. Hiriira kana keessattis dhaadannoo gurguddaa dhageessuudhaan rakkoo Oromoo fi Oromiyaa keessatti jirtu kan yoo hin furre taate rakkoo siyaasaa biyya Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa tasuma furamuu hin danda'u jechuudhaan hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa magaalaa Siidniin jiraatan guyyaa irraa gocha morma muruu Oromoo fi yakkoota suukaneessaa Oromoo irratti akka kana mormuun humnoota mootummaan bobbaasee fi akkasuma faannoon daangaa birmadummaa Oromiyaa cabsuudhaan lixa Oromiyaatti geggeessan kan balaaleffatan ture. Hiriira isaanii kana gochawwan shororkeessummaa mootummaa Oromiyaa keessatti raawwataman dhaabbachuun akka gochaatti fudhatanii fi hiriira isaanii kana keessatti bulchiinsi waraana Oromiyaa irraa akka qabu dhiigni dhangala'u akka dhaabbatu gaafatanii jiran. Humnoonni fi faannoon Amaaraa loltoonni Eertiraa fi humni waraana Oromiyaatti bobbaafame hundi akka bahu gaafatanii jiran. Humnoonni kanneen gocha suukaneessaa akkasuma gocha shororkeessummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa akka jiran kan himan ennaa ta'u mootummaan Awustiraaliyaa mootummaan uummata shororkeessaa tumsuu akka dhiisu gaafatanii jiran. Mormii isaanii paarlaamaa mootummaa naannoo New South Wales kan dhageessifatan ennaa ta'u mormii baay'ee ajaa'ibsiisaa fi sagalee qindoomina qabu kan keessatti dhageessifachaa turanidha. Haaluma kanaanis hawaasa Oromoo idil addunyaatiif
ergaalee gurguddaa kan keessatti dabarfate hawaasni keenya kutaa Awustiraaliyaadha. Armaan duras tokkummaan kaane akka sabaatti wajjin qabsoo gochaa turre rakkoo Oromiyaa keessa galte kana alaala dhaabbanne ilaaluun nun baasu. Rakkoon har'aan kana Oromiyaa mudachaa jiru amantaan osoo hin taane maqaa saba guddaa gaanfa Afrikaa Oromoodha jechuudhaan ergaalee isaanii kan dabarsatan namoonni tokko tokkos keessaayyuu akkas jechuun gama peejii isaaniitiin ergaa dabarfatanii jiran. Rakkoon lixa Oromiyaatti kuunnooti jechaa ilaalaa turre. Har'aan dala jiddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti mul'achaa jira. Kanaaf Oromoon kaabaa fi kibbaa sirna kana fuuldura dhaabbachuudhaan xumura gabrummaa itti gochuu qaba jechuudhaan ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Kana qofa osoo hin taane poolisii Oromiyaa akkasuma humna addaa Oromiyaatii fi sirnoota hawaasa keenya kallattiidhaan sirna kana keessa argaman hundaan Oromoo fi Oromiyaadhaaf falmachuu yeroon keessan amma sirni amma dhufaa jiru Oromiyaa balleessuudhaaf kanaaf fuuldura dhaabbachuun tokkummaa keenya irratti hirmaadhaa jechuun ergaalee isaanii dabarfatanii jiran. Gabaasa qophaa'e falmataa roorroo MW irraa.